Hedduun siyaadee erga gargar baanee waggaa tokko geenye yaaddoon keenya miidheesii obsuu hin dandeenye. Sekoondiin daqiiqaa guyyaan torban ta'ee tokko lama jechuun torbaanis naanna'ee wal arguuf geenyeera kun waggaan ga'e. Bareedaa akka kee hin garree takka haalaaf amalli kee qalbii nama rakka. Waa garaa hin jabaattu tasa garaa laftaa jaalala mo'attee hunda qalbii rafta. Waggaatti al tokko naftaatee keessummaa osoon si jaaladhu si dhabus tasuma amma wal arguuf alhamdulillahi kan waliin nu gaheef galata ilaahi kan qabattee deemtu gumaata gurguddaa osoo addaan hin qoodin isa xiqqaaf guddaa hundumaaf kennitaa nama qabuuf qalbii jaalalli koo dhugaa yaa badhaasa rabbii nama waliin oodus walitti araarsita jaalala mo'attee qalbii xaharsita marhaban ramadaan jaalallee koo haqaa qalbiin koo gammaddee si waamuudhaaf maqaa namni hunduu beekaa akka laftu garaa wasitti dhaammadhaa ramadaan hadaraa badhaasawwan qaalii kan keessan naaf laadhu akkaan guyyaa boruu jinkiirraa fagaadhu lakkaa'amee hin dhumu wanti nan haajamu badhaasa keetirraa akkaan fayyadamu rabbii koon kadhadhaa isa sinaaf kenne isa baasif tarii naaf kabalaa hin janne waa'ee kee dubbachuuf jechi naaf hin gahu ji'a carraan milkii keessaa namaaf bahu hunduu si jaalataa eenyutu si jibba waa takka hojjannee kan argannu libba ji'a carraan guddaan keessatti kuufamee kan qur'aanni rabbii keessatti buufame sidaas waa'een kan kee yoom himamee dhuma halkan tokkichisaa caaltuu baatii kuma yaa leelatul qadri halkan kabajamaa ji'a ramadaanaa keessatti argama rabbiin nu haa godhu irraa fayyadama barreessee fixuudhaaf waa'ee ramadaanaa waa dandeettii hin qabu humni koo gadi aana dacheen kun waraqaa mukni immoo qalama barreessanii fixuun meeyyoom danda'ama dhaamsa koo gabaabduu yoo waliin geessanii itti fayyadamu hamma dandeessanii assalaamu alaikum hunda keessanii